gaanatti taateen kun taate lubni aadaa kan umriin isaa waggaa 63 intala waggaa 12 fuudhuun dheekkamsa kaase gaanatti lubni aadaa Nuumoo Baarkeet Laawee Tusuruu 33ffaan mucaa kana fuudhuu kan ibse qeeqa irratti ka'aa jiruuf hoogganoonni hawaasaa namoonni aadaa keenya hin hubannetu kana komii kaasaa jiru jedhan. Gaanatti umrii fuudhaaf heerumaa inni xiqqaan waggaa 18 yoo ta'u fuudhaaf heerumni daa'imman hir'isus garuu tasuma waan dhaabbatee miti jedha. Akka dhaabbanni dhimma kanarratti duula geggeessu Girlas Noot Baardis jedhutti gaanatti shamarran harka 19 ta'an umrii isaanii waggaa 18 osoo hin guutin heerumu. Harki 5 kan ta'an ammoo guyyaa dhalootaa 15ffaan dura abbaa warraatti kennamu. Viidiyoo fi suuraaleen sagantaa fuudhaa kan agarsiisan kan miseensonni hoogganoota hawaasaa irratti argaman miidiyaa hawaasaa irratti qoodamaa turan lammiileen gaanaa baay'eenis dhimmicha irratti dheekkamsa dhageessaa jiru jedhame. Saganticha irratti dubartiin afaan naannichaa gaa jedhamu haasoftu intala waggaa 12 kanatti uffannaa abbaa warraa ishee hawwatu akka keewwattu itti himti. Kana maleellee dirqama haadha warrummaaf akka qophooftu akkasumallee abbaa warraa ishee hawwachuuf shittoo isaan kennaniif akka dibattu itti himu. Haasawaan saganticha irratti godhamellee fuudhaaf heerumni kun mallattoodhaaf qofa kan godhame akka hin taanetti waan fudhatameef dheekkamsa jabeesseera. Kanneen qeeqan qondaallonni mootummaa gaa'ela kana akka diiganiif namicha akka qoratan gaafachaa jiru. Hooggantoonni hawaasaa ganama nuuguwaa mormii gaa'elaa kanarratti ka'e balaaleffachuun wallaalummaa irraa ka'uun yaada kennameedha jedhan. Hoogganaan hawaasa kanaa ni boortee koofirkaakiwaa ga'een shamarree kanaa kan aadaaf bartee eegeedha jedhe. Mucattiin tun adeemsa aadaa haadha warraa luba kanaa ta'uu waggaa 6 dura jalqabde ta'us adeemsichi barnoota ishee waliin walitti hin buune jedhan. Sagantaa lammataa keessaa kan darbaa jirtu qulqulluudhaan haadha warraa luba ol'aanaa kana ta'uufidha. Sagantaan kunis itti gaafatamummaa ijoollee godhachuu fa'aaf ishee qopheessa jedhe. Obbo Tursuruun magaalaa guddoo Gaanaa Akaaratti luba olaanaa hawaasa ganama nuuguwaa jedhamuuti. Qondaaltonni mootummaa dhimma kanarratti hanga ammaatti deebii hin kennine. Seerri Gaanaa gaa'ela aadaaf beekamtii kan kennu ta'us aadatti hirkachuun fuudhaaf heeruma daa'imman umriin isaanii hin geenye raawwatamu garuu hin eeyyamu. Tunillee adduma namichi waggaa 63 micattii waggaa 12 fuudhuun kun hanga ammaatti maal hojjetaa ture jechuun ammoo gaafii nama hedduuti. Quba qabduun har'aa tanuma horaa bulaa deebana.